baga nagaadhaan gara gola ididaa yuutuubitti nagaadhaan baga dhufte. Egaa kennaan argame kunii fi akkaataan jalqabbii kootii iddoo sanadha. Iddoo sanaaf yaadannoo addaan qabaa jechuun barbaada. Tolee, baay'ee gaariidha. Hojjedhee isa jalqabaa gurraa hawaasa kiristaanaa alaaf keessa jiraniin kan hin ga'e bara 2000 jecha keessaa jecha laalee jecha siif taa'u filee siin faarfadha yaa giiftii koo Mariyaamii icitee sammuu koo Mariyaamii icitee sammuu koo jecha keessaa jecha laalee jecha siif taa'u filee siin faarfadha yaa giiftii koo Mariyaamii icitee sammuu koo Mariyaamii icitee sammuu koo kan jedhu yeroo ta'u irra caalmaatti dhaggeeffatanii akka isaan ittiin Waaqayyoo waaqeffataniif immoo kallattiidhaanii DDI yuutuubiin albeemii irraa yoo gadhiisee turuutti dhaggeeffachuu danda'u kan jedhu yaadachuu barbaada. Tolee, baay'ee gaariidha. Egaa faaruu laphee irraati kan madde jechaadha. Faaruun kun jechoonni ati ittiin fayyadamte illee haa ta'utii egaa hordoftoonni keenya faaruu kana guutummaa isaa gola ididaa yuutuub irraati kan isaan argatanii. Faarfataa Dinqaa Gabree jechuudhaatiin jecha keessaa jecha ilaalee jedhanii yoo barbaachisanii ididaa yuutuubii keessaatii argachuu danda'u, dhaggeeffachuu dandeessu. Liinkii isaas description boxii kana jedhanii keenya jechaadha. Asirraati akka hordoftan isiniin jenna. Haa ta'uutii faaruu ati hojjette kana keessatti faaruu Dubroo Maariyaamii faaruu hedduu egaa faaruun Dubroo Maariyaamiidhaatiif kan hojjetamee jiru faaruu hedduutu jira. Haa ta'uutii faaruun jechootni ati ittiin Dubroo Maariyaamiin faaruu kana keessatti ibsitee jirtu nama hubatuudhaatii fi jecha baay'ee ulfaataa kan ta'edha. Ergaa guddaa kan dabarsuu danda'udha. Kanneen biraa yoo dhiisne fakkeenyaatiif faaruudhuma ammaa irratti jecha keessaa jecha ilaaleetan jecha siif ta'u filee sin faarfadha yaa giiftii koo Maariyaam iccitii sammuu koo kan jedhu kun jechi isaa jecha ajaa'ibaati. Dhamdhamni isaa jecha kana gaafa waaman dhamdhamni isaallee kan namatti toludha jechaadha. Kanaaf mee faaruu kana Dubroo Maariyaamiin gaafa walaloo isaa yommuu katabdu yookiis yommuu barreessitu akkaataan inni itti siif ifu kun akkamidha? Yeroo walaloo waa'ee isheetii ibsuudhaaf barreessitu kun yeroo akkam ta'udha kan inni siif ifu? Mee waa'ee barreeffama walaloo kanaa waa xiqqoo ishee nutti himi. Gaariidha. Faarfannaa qulqulluu qulleettii Dubroo Maariyaam yeroo barreessinu nu caalaa jecha mimmiidhagaaf jecha ulfaatoo ta'an dhaggeeffatamanii kan hin quufamne simboo kan qaban yeroo jecha sana dubbatan Waaqayyotti kan nama dhiyeessu kan dubbatan abboota amantaa mana kiristaanummaa keenya keessa baay'eetu jiru. Warri kanaan dura hojii gurguddaa hojjetan baay'eetu jiru. Kanaaf waa'ee Dubroo Maariyaam yeroo barreessinu nuti ofii keenya yaadee qajeelchee qindeessee jecha sana filata otoo hin ta'in waa'een ishee uumama keessaa adda waan ta'eef namoota addunyaa kanarratti uumaman keessaa adda jedhamteetti waan ta'eef uumamtootuma jiran hundumaa keessaa haadha waaqa jedhamuudhaan adda jedhamteetti waan ta'eef dubbiin galata ishee dubbiin seenaa isheetii yeroo yaadamu akkuma isheen adda taate jechoonni isheedhaaf barreeffamanis adda ta'uu Waaqayyos jechoota adda adda ta'an kan abboota amantaa keessa bulchee waa'ee ishee addunyaa kanatti kan inni ibse. Kanaaf nuun jechoonni nuun jenne kan abbootaa hin gitu yoo ta'e illee amma kan abbootii keenya hin ga'u yoo ta'e illee isaanirraa akka barannetti akka isaan nuuf ibsanitti akka isaan ibsanii darban sanatti tarii nummoo akkamittiin ibsuu qabna jennee abbootii irraa baranne miilla abbootii keenya jala teenyee barreeffama isaanii hordofnee waan isaan qopheessan sanas hundumaa keessa deemnee ilaallee hin barreessina jennee yeroo waa'ee faaruu durbee Maariyaamiif walaloo ishee yeroo qindeessuudhaaf yaallutti
haati keenya abbaa Hiriyaaqoosiidhaaf akka ibsite, qulqulluu Efreemiidhaaf akka ibsite, abbaa Giyoorgisiidhaaf akka ibsite, qulqulluu Yaareediif akka ibsite, har'as wanta nuuf ibsituu fi hojii nuyi hojjenne kana keessatti iddoo guddaatti kan ibsamu kadhannaaf waadaa haadha keenyaati ishee mati nu wajjin ta'een waa'ee ishee barreessina. Kanaaf waa'een ishee yeroo barreeffamu isa jedhame kana gararraa ta'uu qaba ture. Kan dubbatame kanaa ol ta'uu qaba ture. Ibsamee iddoo kan ga'e miti ammayyuu jechi waan dhibeef wanti ittiin ibsan waan dhibeef namni akka namaatti dhalate tokko waaqa abidda akkamitti baasa kan jedhamu jecha ittiin ibsamu hin qabu sababii ta'eef jecha keessaa jecha ilaalee jecha filadhee jecha barbaadee waan si ibsuu danda'u akka namummaa fooniitti isa kanaan si ibsaa waan jedhu keessaa barbaadee kan barreessaa walaloo dubaroo Maariyaam yeroon barreessu kamiin yeroon barreessu akka kanadha. Wanti qulqullootaaf barreeffamus waaqayyoof barreeffamus hundi isaa jecha jajjabaa yeroo ta'u kanaadha waaqayyoo kun garuu qulqulloonni waaqa ijaan arguu hin dandeenye ishee daawwitii godhatanii ishee ijatti godhataniitu ishee ilaaltuu godhatanii karaa isheetiin waaqayyoo waan ilaalniif jecha addaatu isheedhaaf barbaachisaa. Waaqayyoos immoo jecha addaa nuuf kenna. Kanaaf haadha waaqayyootiif jecha yeroon barreessu ofii kootii filadhee itti yaadee jecha hundumarra caalu barbaadee utuu hin ta'in abbootiin maal jedhan kaleessa maal dubbatanii kan jedhu keessa sakatta'ee barbaadee tan miila abbootii hordofee barreeffama isaanii hordofee barreessa waan ta'eef jecha mijataatu argama. Karaa abbootii keenyaatii fi ogummaa isaaniif waaqayyoo kennerraa waa'ee haadha waaqayyoo wanti gaggaariin waa'ee haadha waaqayyoo faaruu keedaloo gaggaariin kanaaf karaa isaaniitiin yoo deemne argama waan ta'eef isaaniin hordofee maal jedhan jedhee sakatta'ee ilaaleetan kan haadha waaqayyoo qopheessuudhaaf yaala yeroo barreessu. Barsiisaa faarfataa Dassaaleen Jiraataa fa'aa wajjiniin aanaa baabboo gamtana booda haalli rakkisaa ta'ee warra koree mana amantaa waamnee deebi'uu nu dirqamaa konkolaataan torbee keessa si'a tokko qofa dhufti waan ta'eef maaliif gaangee hin qopheessine maaliif farda hin qopheessine dudduma koottiin baadhee fuudhee sokka malee jedhee achii dugdatti na fuudhee ta'e. Dugdatti na fuudhee dugda isaatti na baatee akka keenya bakka barbaadee saatii barbaade yeroo barbaadetti socho'uu kan hin dandeenyedha. Laawuncharii kana yookiin saayikilii kanaanidha kan inni deemu jechaadha. Haa ta'uutii namni yoo isa bute iddoo tokko gara iddoo tokkotti yoo isa Daaggoon Dinqaa Gabree faaruu hojjechuudhaaf gara Finfinnee deemee faaruu sana garuu utuu hin hojjetin deebi'ee mana isaatti gale wanta jedhamu odeeffannoo akkasii dhageetan ture. Dhugaadhaa kun? Dhugaadha. Bara 2000 ture yeroo isaan natti hin kennine. Namoota si wajjin jiran sanatti kenne. Waan jiraatu rakkoo hin qabu. Inni kun rakkoo hin qabu waaqayyoon fidaa waan isaan godhan immoo ni ilaalla.